na qaqqabaa madamiin koo sifaanan galu malee Itoophiyaa boqonnaadhaaf manni barumsaa sila cufameefu sifaanan Itoophiyaa deemee cidha keerratti argamuun qabanaan jettaan immoo biyya keenya lolatu jira nafaana hin deemini biyya keenya baay'ee lolli waan jiruuf iyyuu enna ara biyya kee deemee laaluun qaba maatii kee dirqama walii wal baruun qabanaan jette egaa nagaa hin daganne ashama akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyo sidifa baay'eetu akkamisaati kana geessanii anoppoleettiin keessan nagaa kooti sinis akka nagaa keessan taatan abdii guddaan qaba hundi keessanii viidiyoo kana jalqabaa kaastanii agadumatti ilaaluu hin dagatinaa isiniin jedha egaa har'a muudannoo kaleessa namuudate sidiif qabadhee dhufa jechaadha innaa yaada kiyyammoo yaada qabdan immoo koomentii jalatti naaf katabu indi isiniin jedha obboloota koo egaa yaadni na dhibe kana waan yaada naa qoodan koomentii jala na laala isiniin jedha egaa warroonni jalqabaa kaastanii egaa ammaa kanatti na hordofaa jirtan guddaa galatooma ulfaadha isiniin jedha ammas immoo subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha obboloota koo egaa har'a video kan biraati walitti deebinee jirra seenaa maal qabattee dhuftee nu jechuun biqillee tanan dhufe arra moshashambaa jenne kisee tokko moshashambaa jechuun hin barbaachisa isiniin jedha obboloota koo egaa seenaa maal qabattee dhuftee har'a jechuun keessaniin inoolu har'a video ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufa video kana gadumaatti ilaaluun dagatina egaa dhugaa dubbachuu fi madamiin koo kaleessa manni barumsaa amma sila cufamuudhaaf jiru iyyuu madamiin koo yeroo manni barumsaa cufamu biyya ambiraa deemu bara baraan iyyuu jechaadha anaan yookiin haadha isaa yookiin haadha shii biratti nagatanii biyya ambiraa ijoollee isaanii fudhatanii tasaafaru jechaadha egaa biyya hundayyuu deemaa turani hamma immoo gara Itoophiyaa wajjin deemnee maatii kee bira boqonnaa naan jettee jirti jechaadha egaa amma Oromoo furmaata naa mala anama biyya Itoophiyaa intala baadiyyaatti fudhadhee galamu akkaman godha inna kaleessa manni barumsaa yoo cufame hundumti keenya iyyuu sifaana gara Itoophiyaa deemnaa naan jettee jirti hani immoo fedhii hin qabu jechaadha amma kanatti fedhii galiitii hin qabu isarrayyuu immoo darbe ana isatti fudhadhee galu warroonni mudannoo akkasii qabdanii naa cidha siin godhattaa galtee cidha keerratti sargamne maatii keessi wal barree deebina hundumti keenya iyyuu ji'a 2 boqonnaa qabna garuu ji'a 1 Itoophiyaa deemne achumaan biyya keessan barree deebinaa jedhanii turanii ani immoo bakka seenuu dhabe maaliif jennaan nama baadiyyaatti fudhadhee galamoo Finfinnee keessatti hangatamoo maatii kee mana maatii keetii torbee 2 teenya naan jettee jirti maal goona Oromoo naaf deebisaa isiniin jedha innaa mee yoo ani immoo yaadan ani deebisee faan amma sa'aatii kanatti galuudhaaf fedhiin qabu hojii hojjechuun barbaada maarree maal qarsi jedhe naan jennaan lakki qirna hin jenne biyya keenya lolatu jira hin jedhe lolatu jira biyya keenya kanaaf iyyuu isaa fi maarree amma manni barumsaa ji'a 1 amma kanatti furuu mina naan jette ani daka buusamoo yani baadiyyaa fuudhee bu'amoo Finfinnee tangata ishiin maatii kee bira torbee 2 teenya ani intala baadiyyaa akkuma beektanii baadiyyaa bakka san fuudhee bu'amoo maatti beekaniyyuu deemu tokko kana dura gaafa soba baruu omaan jiru badaa miti magaalarraayi badaa miti jedhee tanan sobe amma maal godhu fuudhee deemutti jechuuf maaf diddaa maaliif biyya kee nu geessuu diddaa biyya kee bashannanaaf deemna nuti boqonnaa qabna isaan booda ijoolleen koos barnootatti dacha'u anis hojiittan deebi'a ji'a 2 qabnu kana ji'a 1 Itoophiyaa yoo boqonni ji'a 1 immoo bakka amma manni barumsaa eenyu jedhutti as turraa torbee 2 immoo mana kee turraa naan jette torbee 2 maatii kee bira yoo turre ani immoo mana Finfinneedhaan qaban jedhe gaafa seenan kalaa gaafa na kalaaf Finfinnee erga qabaatte mana keessi ilaallee cidha kees gaa'ela kees irratti hirmaannee dachaanaa maatii kee bira immoo torbee 2 teenyan na akka kiyyaatti callaqamtanii bakka seenuu dhabee tana zim jedhee tanan biraa deeme qirsi jedhe naan jette
maal jettu se fuudhellee deemuun barbaadoo fi kollee galuun barbaade inna mana kee torbee lama teenyaa mana Finfinneedhaan bitadheen jedhe inna mana kee torbee lama teenye gaafa mana koo teessu san immoo mindaanaa kaffalti moo maal gooti moo agguna si galees akkuma hojjettu tan ishii gargaara mana kiyyattis moo eenyutu achitti moo mana kiyyatti moo eenyutu ishii gargaara moo mindaa koo naa kaffalti nama waa baay'ee gaaffinatti ta'e Oromoo gaaffii kana yaada keessan naa qooda koomenti jalatti amma yoo fuudhee deeme tokkoffaan intala baadiyyaati baadiyyaa san boruttiin illee eenyuna jechuu dandeessan intala baadiyyaa daka kanaafiyyuu fuudhee deeme achiyyuu deebuu moo maalan godha dhoqqee kan arsiisa moo maal godha nama gaaffinatti ta'e yoon jedhee maaliif biyya kee nun barsiifne naan jechuu danda'u. Egaa kanaan dura akkuma beekamu waggaa tokkoon dura biyya galee tanaan ture yeroo sanitti dhugaa dubbachuu fi yeroon galee haalli nageenyaa hin beektu warroonni naannoo kiyyaa jechaadha. Yeroo sanitti naannoon keenya baay'ee lola ture. Yeroo sanitti illee nafaana deemuudhaaf fedhii qabu jechaadha jarri koo. Itoophiyaa deemnee daawwannuudhaaf yeroo sanitti aniyyuu giddiin galee niitoorkiin illee akkan ittiin jirre itti meetanan boqonnaadhaaf galee deebi'ee gaafan galuu yeroo duraa jechaadha dhugaa dubbachuu fi odoon asin galin dura mindaa ko jechaadha akkuma dhufeen ji'a lama lamaan ji'a sadiin harkatti naan kennitu ture jalqaba jechaadha ji'a afuriin ji'a sadiin naa ergiti maallaqi keenyas waan xiqqoof ta'eef inna gaafa maallaqa naa daddabalaa jirtu maallaqi koo irratti baay'achuu jalqabe achiin ji'a lama lamaan naa ergi gaafan jedhuun maallaqa kee eenyurratti argatte naan jennaan obboleessa kootiin obboleessi kee yookiin maatiin kee si jalaa fixu asol kaawwadhu nan lakki mana ijaaraa jira nan dhuguma mana ijaaraa jirtaa naan jette mana ijaaradhaa jiraan jedhe achi suura sana natti agarsiisi naan jennaan suura sana an ergine jedhe gaafan galuu jechaadha dhugaa dubbachuu fi isa kana dhugaa achi gaafan galuu naa dawwalte viidiyoo jechaadha madami koo boqonnaadhaaf galeen ture waggaa tokkoon dura viidiyoo naa dawwalte viidiyoo kana yeroon illee mudannoo akkanaa hojjette turte viidiyoo irratti na video na dawalte mana Braziliin jira kunan Braziliin mana koon deemne jedhin qanumaan oloona gaafa na sii galu manni keessa manni jaarrattee farjiine jechuun natti agarsiisi jechuudha hin beektu ijoolleen Libaanos keessa jirtan farjiine suura isaa natti agarsiise naan jechaa turtenna kaaseta natti agarsiisa yookiin immoo viidiyoo sii dawwala manuma namaan itti agarsiisa jedhee tanan as na gaafan biyya gahee hazeebuu manni kee nutti agarsiisuu didde viidiyoo kan viidiyoodhaan sitti agarsiisa jettee mana kee inna qarshii kee obbolaan kee seerasii qabanii mana naan jette mana akkamii baay'een jaaladhe jedhe baay'een jaaladhe akkuma nasii yaade hundi isaa naaf ta'e jedhee tan itti dannaqee itti me jechaadha inna suura isaan kaafne reennana suura feesbuuk irraa buusee mana viillaa itti agarsiise waa itti dhugaa waaqayyoo jechaadha mudannoo yeroo kanaan dura viidiyoo hojjetterraa wal fakkaata viidiyoon kuni inna baay'ee bareeda baay'een jaaladhe mana keenaan jette amdillaan jedhe baay'een anillee baay'een jaaladhe xumuradhe badaan namni jedheeni inna amma kan mana san keessa buluuf ishee torbee lamaa achi teenya naan jette mana kee teenya torbee lamaa gaa'ela kees kanuma gidduutti godhatte bakka azzeebina booda immoo abbaa warraa keessii fidaa naan jette ani waggaa hundumayyuu abbaa manaa konaa fiddi idimee muluman mashiin hojjete amma wajji anamma gaaffinatti ta'ee yaadanatti ta'ee sammuu kona jeeqa jiru obboloota koo amma si faana deema jette manni barumsaa cufamuudhaaf ji'a tokko bichaataaf ji'a tokko wanta ta'e wajjiin deemnaa naan jette jirtan amma furmaata dhabeen jira lakki jechuudhaaf maaliif naan jette in deemna jechuudhaaf anamma saatii kanatti biyya galuullee barbaadu maal godhu furmaata naafi maayisin injira koomenti jala naa kaayina yaada na jajjabeessa maali jedhu inna lola jira baay'ee lolli jira daandiin illee cufaadha maatii koo bira bu'uudhaaf jenna rakkoon qabu yeroo sanitti furaa naan jette amma gaafa na si galu immoo yeroo biyya keenya keessa galles jechaadha biyya keenya keessa deemen mindaanaa kaffalti moo anan ijoollee ishii gargaaru moo akkam kun waa baay'ee gaaffinatti ta'aa jira waa baay'ee cannaqamaa jira ani yaada koo isiniif qooduudhaan dhufee yaada keessan koomenti jala naaf ka'a anis galuun barbaade ishii si faanaan gala jette boqonnaadha jette kunoo ettee na qabde maal godhu yaada nagaa kaleessa gaafa ishiin akkas naan jettu ani hedduu tokko rifadhe
maaliif ana sa'aatii kanarratti amma biyya galma waan baay'ee yaaddoo natti ta'a jechaadha. Inna isheen Itoophiyaa deemuudhaaf ani immoo fedhii Itoophiyaa deemuun galu sa'aatii kanatti hojjechuun barbaada. Inna amma maal godhu guys? Maal jedhuun? Isheen amma deebitee na gaafate maal jedhuuni? Inna akka baadiyyaa bakka san immoo oofutti hin dabbara. Bakka san immoo beektee hin deemtu. Akkiya baadiyyaadha magaalaa miti. Finfinnee keessa immoo haatee yoo jettan immoo Finfinnee maatii kee wajjin wal baruun qabaa, cidha kee irratti illee argamuun qabaa, waan baay'ee. Kanaan dura waa baay'een ishee sobee jira. Kana hojjetadhe Itoophiyaatti, kana hojjetadhe tokkoffaa kana hojjetadhe jennee innillee sanatti agarsiisinaan jechuu dandeessise erga Itoophiyaa deemte. Burullee gaafa nasitti deebii baadiyyaadha naan jettee na lakkafuu dandeessi. Lakkan hin deemuun jedheeni maaliif hin deemne wanta hunda nutu si danda'a naan jechuu dandeessi. Akkam godhu amma hordoftoota kwaanan waa baay'ee na cannaqa ani jara arabaa fuudhee asii deemuun barbaadu isaan Itoophiyaa deemnee daawwanna jedhanii barbaraan na rakkisaa jiru lola qabata ittiin narraa cufan jedhee lola jira biyya keenya tuskii jira isaan nama baqa akka itti daandillee deemnu qabnu waa baay'eetu jira jedhee itti meen jira. Ogguun itti galuutti furaa maaliif rakkoon qabu minamana naan jette madaamin yeroo nuti achi geenyutti furaa rakkoon qabu ji'a lamaan kana minamana naan jette cidha kee immoo Finfinneettis yoo godhatte maatii kee biratti osoo ganneen cidha kee raafuun qabu akka nama hirmumaatti beekti isheen karoora kooshinnaa karoorsite anamma Itoophiyaa deemuun barbaadu isheen immoo deemtu malee wajjin deemnee biyya keessan daawwanna jette ijoollee isheetti illee himte. Mee hordoftoota koo yaada keessanii fi gaaffii qabdanillee asirratti naa barreessan illee sarraa ka'eetan deemsa. Yoo wajjin deemi jettani baadiyyaa sanitti fuudhee galamoo Finfinneettan gataa. Natti hima. Amma yoo maatii bira deeman qoonqalleen beekan maatii wajjin akkamitti walii galu anatti toroggomaa ammoo. Amma waan baay'ee sirrakkisa akka keessanitti hasaaba. Ana nama waa baay'ee yaaddoo natti ta'ee jira. Yaaddaan jira erga isheen kaleessa akkas naan jette jechaadha. Innaa maal godhuu isin jira obboloota koo. Ani cinniqii baay'ee keessan jira yaaduma koo isiniif qoodufan dhufe akkuma fedha keessanii na ta'a. Dhugaa waaqayyoo amma waanuma godhu dhabnaan yaada kanaan gara keessan dhufee yaada keessan koomentii jala naa kaa'uun dagatinaa. Innaa yoo amma ji'a tokko ta'e nu kana mindaa keessin kenna mana keettis nu gargaari nan gargaara ka gaafa mana kiis mana villa itti agarsiise lafaa ka'eeti manni kee baay'ee bareeda naan jette amma isa keessattis mindaa kun akka falti moo akkam goona yaada maali qabdu sen komentii jala kaa yaada keessanii sinin jedha baay'ee yaaddoo natti ta'ee jira hin deemu jechuuf maali nu jibbite naan jechuu danda'u. Lola jira jedhee ittiin ofirraa cufuudhaaf waan baay'ee gaaffii natti ta'ee jira. Inna kana sinin jedha baay'ee yaaddoo cimaa keessa galee jira sin immoo yaada keessan eenyu naa jedha madaamin akkanatti kaleessa lafaa kaate gudiina goote tokkoffaa immoo jalqabaa lafaa ka'ee sobuu kootu kana qixxeenatti fide sinii galee. Inna kana sinin jedha hordoftoota koo jalqabaa kaastanii aga kanatti warri na hordoftan guddaa galatooma kabajamaa yaada keessan immoo koomentii jala naaf kaa'uun dagatinaa warroonni jalqabaa kaastanii amma ammatti seeniyyee qartiyyee jabaadhu si faana jira naan jettan I love you so much sinin jedha naaf jiraadha ulfaadha sinin jedha obboloota koo warroonni yaadaaf gaaffii waan sirreessuu qabullee seenaa wanta kana sirreessinaan jettan illee koomentii jala naaf kaa'uun hin dagatinaa walaa jabeessinu wal malee maal qabamnaa mutti illee baala qaba ani immoo sin malee maal hin qaba sinin jedhaa naaf jiraadha ulfaadha kabajamaa viidiyoo hambiraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa isinin jedha obboloota koo yaada fi gaaffii qabdan immoo yaada waa'ee madaam irratti immoo koomentii jala naaf kaa'uun dagatinaa isinin jedha egaa yaada keessan immoo akka falanaa maltan abdiin qaba isinin jedha maal isinin jedha rikkanuma isinin jedha dhugaa waaqayyoo jechaadha. Na ulfaadha naaf jiraadha isinin jedha warroonni gaaffii qabdan yaadaaf gaaffii qabdan yoo jiraattan immoo koomentii jala kaa'uun dagatinaa isa kana immoo itti yaada isinin jedha obboloota koo waa'ee madaamii fuudhii gali moo hin galiin jettu laata
Simmoo didi yookiin fuuteen galiin ijoollee sadii qabu. Ijoollee sadan tana